Ashamaa harka fuunee dhaggeeffatoota FB. Oduu atattamaan qabadhee isinii dhiyaadhee jiraamu oduun tiyyas akkas jetti. Jeneraal Adde Misii Gammachuu waraana isaanii gama Aggaarootti imalchuun isaanii dhaga'ameera. Qeerroon Aggaaroos atattamaan jala dhaabbachuun isaanii koomentiidhaan ofirraa karaa cufuun isaanii dhaga'ameera. Akka qeerroon Aggaaroo ibsanuuf kennanitti Jeneraal Adde Misii Girmaa Gammachuus akka isaan jajjabinaan dhufanitti koomentiidhaan jala dhaabbannee ofirraa karaa cufaa jirraa nu birmadhaa laayikiidhaan jechuudhaan beeksisaniiru. Adde Misiinis kana damdamatanii kanumarraan kan ka'e gama karaa qeerroo Arsiitti imalanii jajjabaadhaa qeerroon Aggaaroo nu dura dhaabbatanii koomentiidhaan karaa nurraa cufaniiru jechuudhaan beeksisaniiru. Jeneraal Adde Misii Gammachuu gama Jeneraal Adde Sooretti Aggaarotti haasa'uudhaan akkas jedhaniiru. Qeerroon keessan koomentiidhaan karaa nurra cufanus irra keessa laayikiitiin dhumnee isin jechuudhaan itti yaada isaanii ibsataniiru. Jeneraal Soorettiinis gama kanaanis homaa rakkoo hin qabu jechuudhaan deebii isaanii deebisaniiru.